Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Waliif amanamuun maalumaaf dhibama? Meekottaa Waaqayyoon gaafannaa dhiifama. Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Waliif amanamuun maalumaaf dhibama? Meekottaa Waaqayyoon gaafannaa dhiifama. Bara keenya keessa xiqqaadhaaf guddaane taasa waliin gaaluu walli baay'aadhaane boolla waliif koota walirraas kahuune ibboo naatti taate maali gooftaa kuni? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Waliif amanamuun maalumaaf dhibama? Meekottaa Waaqayyoon gaafannaa dhiifama. Du'a bisa keenna dabarsee haadhoosaa garbaasee dubbata michitee godhaa isaa. Maaliif obsa dhaaba namni bara kana? Haadhoosaa ajjeese akkamiin wal ganaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Waliif amanamuun maalumaaf dhibama? Meekottaa Waaqayyoon gaafannaa dhiifama. Obsi hunda jaala Iyyoobiin barannaa, jaalalaan mo'ama jibbarraa fagaadha. Fakkeenya kan ta'u amaaniin fudhadha. Kana ta'uu beeka qalbii jijjiirradha. Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Waliif amanamuun maalumaaf dhibama? Meekottaa Waaqayyoon gaafannaa dhiifama. Du'a bisa keenna dabarsee haadhoosaa garbaasee dubbata michitee godhaa isaa. Maaliif obsa dhaaba namni bara kana? Haadhoosaa ajjeese akkamiin wal ganaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Waliif amanamuun maalumaaf dhibama? Meekottaa Waaqayyoon gaafannaa dhiifama. Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Maaliif gargar cabee yaanni namaa? Waliif amanamuun maalumaaf dhibama? Meekottaa Waaqayyoon gaafannaa dhiifama.
Maaliif gargar cabe yaanne namaa Maaliif gargar cabe yaanne namaa